Tole shama akkam jirtu maatii koo kaayyoftuu biyya keessaa biyya alaa nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa qubee xixiqqaa afaan Oromoo qabannee walitti deebineetu jira. Qubeen xixiqqaa afaan Oromoo qubee gurguddaa wajjiniin sagaleen isaan qaban wal fakkaataa ta'uyyuu bifaan kan isaan adda addummaa qabanii isaan kana wajjiniin kan wal isin barsiisu ta'a. Namoonni subscribe hin taasisin yeroo itti aanutti akka wal arginuuf subscribe taasisuun maatii ta'a. Namoota barnoonni kun laallatuuf immoo share taasisaa like gochuun nu jajjabeessa. Namoonni barnootaaf nu argachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadiitiin gama dhiima WhatsApp fi Telegraamiitiin nu bilbiluu dandeessu. Kallattiimaan barnoota keenya qubee xixiqqaa afaan Oromoo kan waliin ilaallu ta'a. A ba ca da e fa ga ha i ja ka la ma na o pa ka ra sa ta u va wa ta ya za Barnoonni keenya qubee xixiqqaa afaan Oromoo kan armaan olii ture. Qubeen xixiqqaa fi qubee gurguddaa amma ammaatti waliin ilaallee jirra. Qubeen guddaan isa kam akka ta'e, qubeen xiqqaanis isa kam akka ta'e